Ingiliffaa dhiisatu afaanota addunyaarra jiran hunda isaaniiyyuu barachuu ni dandeessu. Teeknika sadii har'a isinitti himutanneen kan raawwattan taanaan afaan Ingiliffaa dubbisuu, barreessuu, dhaga'uu fi dubbachuu hin rakkattani. Irra caalaa immoo teeknika inni sadaffaa dandeettii Ingiliffaa dhaga'uu kee fi dubbachuu kee saffisa kan itti gonfattuu fi adeemsa afaan Ingiliffaa barachuu keessatti qorattoonni afaanii yookaan Language Accuracy Researcher akka jedhanitti parsantaa 80 kan qabatuu fi afaan tokko bifa naachuraal ta'een akka barattu kan si godhudha. Kanaafuu hanga dhumaatti viidiyoo kana ilaaluun dagatini kallattumaan gara viidiyootti ceena. Adeemsa Ingiliffaa barachuu keessatti teeknika dhaabbata almaan dursa yaa ilaallu. Isaan illee lanni Basic English Grammar and Vocabulary dha. Kan yoo isiniin jedhu dictionary Ingiliffaa yookaan kitaaba giraamarii qabachaa fi barachaa oolaa isiniin jechuuf miti. Mee kan isa jalqabaa lanni Basic English Grammar kan jedhu yaa ilaallu. Dongorri namoonni baay'eellee kanumarraa eegala. Yeroo baay'ee English Grammar barachaa dabarsu. Garuu sadarkaa Basic yookaan jalqabaatti tanneen English Grammar shan beeknan gahaadha. Isaan keessaa kan jalqabaa Part of Speech. Part of Speech jechuun kutaa adda addaa jechuun afaan Ingiliffaa keessatti qoqqoodamanidha. Jechi tokko hima keessatti maal hojjeta yookaan gahee akkamii akka qabu kan agarsiisudha. Afaan Ingiliffaa keessatti kutaan jechootaa beekamu 8 isaanillee noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjectionidha. Part of speech beekuun afaan Ingiliffaa barachuu keessatti gahee murteessaa qaba. Fakkeenyaaf hima sirrii ijaaru. Jechi tokko akkamitti kan biraatti hidhamee hima hiikaa qabu kennuu akka danda'u si barsiisa. Inni lammaffaan immoo verb to be dha. Verb to be gochoota afaan Ingiliffaa keessaa isa hunda caalaa barbaachisaa fi hojii baay'ee hojjetan keessaa tokkodha. Isaan gochaalee ta'umsaa itti ibsuuf fayyadamna. Isaanillee is, am, are, was, were dha. Verb to be hubachuun dandeettii afaan Ingiliffaa kee furtuu guddaadha. Inni sadaffaan immoo Basic English Grammar verb to do fi verb to have dha. Verb to do warreen jennu do, does fi did fa'aadha. Verb to do afaan Ingiliffaa keessatti gaafii uumuuf, affirmative gochuu fi negatiivii uumuuf yeroo hedduu tajaajila. Osoo kan hin beekne namni afaan Ingiliffaa dhalootaa sirriitti sin hubatu. Inni arfaffaan Basic English Grammar immoo Modal Verb dha. Modal Verb beekuun fedhii, dandeettii, gorsa, kabaja, dirqama fi hayyama keenya ibsuuf itti fayyadamna. Isaanillee can, could, may, might, must, shall, should, will, would dha. Inni shanaffaa fi dhumaa immoo tense dha. Teensonni baay'inaan 12 garuu isaan keessaa akka jalqabaatti osoo beektanii kan jedhamu simple present tense dha. Simple present tense gochaa irra deddeebii raawwannuu fi dhugaa waliigalaa ibsuuf itti fayyadamna. Adeemsa Ingiliffaa barachuu keessatti teeknikni lammaffaa learn everyday English vocabulary dha. Akka qorattoonni afaanii jedhanitti jechoota Ingiliffaa miiliyoona tokkotti dhiyaatutu jira jedhu. Isaan keessaa namni afaan Ingiliffaa afaan dhalootaa isaa ta'e tokko immoo jechoota Ingiliffaa hanga 25,000 fayyadamuutti tilmaamama. Namoonni akka anaa fi keessan immoo warreen Ingiliffaa barannu jechoota 1,000 beeknan gahaadha. Kanaafuu isinillee jechoota Ingiliffaa beekamoo ta'an hiikaa isaanii fi haala itti fayyadama isaanii waliin sirriitti gootanii beekuun isinirraa eeggama. Dabalataan jechootni qabattan akka siin jalaa hin banneef senteesitti uumuun fayyadamuu qabdu. Inni sadaffaa fi eegaa turtan dabalataanis parsantii 80 qabata akka sinin jedhe immersing yourself in English dha. Bifa salphaadhaan sini ibsuuf immersing yourself in English jechuun naannoo kee Ingiliffaan marsuu jechuudha. Kan yoo sinin jedhu wantoota dhaggeeffattan, ilaaltan, dubbistan Ingiliffaan gochuudha. Kunis adeemsa afaan Ingiliffaa bifa naachuraal ta'een barachuudha. Bifa kana barachuun faayidaa isaa yoo ilaallu Ingiliffa akka afaan lammaffaatti osoo hin taane akkuma dhalataa afaanichaatti dubbachuu dandeessu yookaan pronunciation keessan bareedaa ta'a. Dabalataanis jechoota Ingiliffaa keessaa bifa naachuraal ta'een siniif guddisa. Kan biroo immoo afaanicha kallattumaan namoota dhalattoota afaanicharraa waan barattuuf jechoota Ingiliffaa sammuu kee osoo afaan Oromootti deebisee hin hiikin afaan Ingiliffaa kallattumaan yaaduu, hubachuu fi deebisuu dandeessa. Immersing of self Ingiliffaan gochuuf wantoota gochuu qabdu yoo ilaallu immoo namoonni baay'een Ingiliffa barachuu isaaniitiif sababa isaaniif ta'u fiilmii afaan Ingiliffaa hojjetaman daawwachuudhaani. Kanaafuu isinillee fiilmii Ingiliffaan ilaaluun dandeettii Ingiliffaa keessan bifa bashannansiisanii fi naachuraal ta'een guddifachuu dandeessu. Maloota dabalataa immoo sirba, TV show, YouTube video fi podcaastota adda addaa afaan Ingiliffaan hojjetaman ilaaluu dandeessu. Akka gorsaatti waan dhumarratti isinitti immoo waan xiqqaas beektan waanuma beektan sana dubbachuu jalqabuu qabdani. Beeki waan sa'aatii dheeraaf jecha tapha kubbaa ilaalteef taphachuu dandeessa jechuu miti. Hanga dirree keessatti gad buutee taphachuu jalqabdutti. Kanaafuu dogongortuus dogongora kee sirreessi itti fufi yeroo hunda shaakali. Sababni isaas practice is the mother of skill waan jedhamuuf. Inni dhumaa immoo saayintistoonni akka jedhanitti milkaa'inni osoo 100 sooromee parsantii 90 consistencyidha jedhu. Kanaafuu waan jettee fi karoorfatte guyyaa guyyaadhaan gochuu hin dagatin. Sa'aatii qabdurraa
ingiliffa barachuuf qooduun guyyaa guyyaan barachuu qabda. Sababni isaa jaarraa 21ffaa keessatti jecha ingiliffa wallaaluu jechuun nama qaba miidhamaa ta'uudha. Kanaafuu barachuu kee jalqabi, kan jalqabde taanaan immoo itti fufi. Akkasumas chaanaaliin kunillee milkaa'ina jalqabdu gumaacha xiqqoo taatu siif gochuu waan danda'u subscribe gochuun miseensa ta'uu hin dagatin. Viidiyoon kunillee isinitti tolaan laayik gochuudhaan na ibsuu dandeechanii turtii gaarii.